Takka sarratanya nama sadii ta'anii mana tokko keessatti sarratanya nama sadii ta'anii mana tokko keessatti jiraataa turan. Obboleettiin keenya kun isaa wajjin jiraata. Obboleettiin keenya kun takka isaan keessaa hojii qabdi. Yeroo boqonnaa isii ni baatti. Of eeggannoo cimaa godha. Viidiyoo kanallee ilaalaa jechuudha. Isaan keessaa takka damoosuma xiqqaa mana namaa galtee dalagattee boqonnaa isii dhuftee deebitee jirti. Taateen akkana ta'aa jiru kun Dubaayii keessatti jechuudha. Gaafa kana mucaan kun gizee dhuftu wantoota garaagaraa bitattee dhufti, meeshaa manaa bitattee, meeshaa nyaataa bitattee dhufte jechuudha. Namni akkuma yeroo hin jiraa miti fakkeenyaaf gizee baatan jechuun hin jiraa miti gizee mana namaa dha. Gaaf kana ijoolleen kun hinaafaa keessa galu jechuudha. Hinaafaa keessa galanii mucaa kana viidiyoo waraabuu eegalan otoo isii shaaworiin seentutti jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Alhamdulillah alhamdulillah nagaa jira galata rabbii isin akkamii nagaa qabdu fayyaa qabdu. Kaamerooliin jijjiiruu sun ijjiin isaanii fakkeenyaaf akka kabarii bilbilaa kan argatanii ija xiqqaa guddaa sadarkaa qabaa asirraa akkuma isiniin jedhetti asirra sa'aatiirra akkas qaba ija xixiqqashuu qaba jechuudha. Akkamitti kaameraan kun waraabuu danda'a akkamitti akkas dalaguu danda'a kan jedhumoo ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhu. Tokkoffaa ijoollee makeenarraa of eegaa. Ijoollee kiraa mana wajjin galtan irraa qusannoof godha. Mana arabaa keessatti qusannoof godha. Kaameraan tokko ashkara karu jira. Irra deemu waraabee jala waraabee akkanumatti kan zooru jira jechuudha. Mucattiin takka ijoollee nama sadii ta'anii mana kireeffatan. Mana kireeffatanii mana gaafa kireeffatan amma gaaf kaanii isaan keessaa takka hojii seenti. Hojii seentee gaafa jettu hin dalagatte akka ilmi namaa dalagatutti. Isaan lamaan sun immoo manuma taa'an birri xiqqishuun hin dalaynu nuti yani yookiin immoo birriin isaanii kuma lama fa'aa fedhan. Isiin sun 500 seente dalagatti boqonnaa ni dhufti boqonnaa kaatee gaafa dhuftutti wantoota garaagaraa bitattee dhufti manatti jechuudha. Isaan illee bitteetuma nyaata mana keessaa bittee dhufti. Jarri lamaan manuma taa'anii jana taa maal jedhan jechuudha. Sanirraa kan ka'e amma maal isiniin jechuu barbaade beektu sanirraa kan ka'e jechuudha. Ijoolleen kun siistama biraa baafatu. Siistama akkamii baafatu? Kaan intala tana waan tokko godhu karaan taaniin birriirraa nyaachuu fedhan. Isiin ji'aan 500 dalaydi. 500 ofii hambifatti 1,000 jaraa ergiti fakkeenyaaf 500 jaraa ergiti akka yaada jaraatitti. Gaafa kana kaameraa shitibte keessa kaane. Kaameraa shitibte keessa kaane fakkeenyaaf kaameraa biraa dhiisi. Bilbiluma kee kana duubatti waan tokko laxxaftee fakkeenyaaf gaafa girgiddaatti akkatti laxxaftu bilbilli kee kunuyyuu hin niyyatu namni shitibte keessatti hin waraaba. Kaameraa biraallee dhiisiti. Gaafa kana intala kana kaanii akkas godhan. Dhageeffadhaa mee jarana waan garaa isin nyaatu. Kaanii isiin shaaworii galtee shaaworii san waraabsisanii kaan. Waraabbatanii kaan isiin qaama isii dhiqattee baateen jettee gaafa isiin hojii isitti deebitu viidiyoo xirri godhanii itti ergan. Viidiyoo ittiin erganii viidiyoo gaafa argitu mucattiin naasuu kee ka'u jette tokkoffaa abbaa manaa qabdi. Intalli kun jechuudha. Abbaan manaa ishee kun maal jedhaan isinitti fakkaate? Maal jettee himatti isiin abbaan manaa kiyyaa akkanaan jedhu hiriyaa qabdi namni hiriyaatti himata akkana irratti dalagatanii akkana irratti dalaganii jettee gaafa kaatee himattu abbaan manaa kiyya dhiira si waraabe malee dhalaa si waraabdennaan jedhu nan amanu jetti. Amma asitti walitti dhufu hin beeka. Sis odoo taate anas odoo taate dhiira jenna malee dhalaadha jenneen amanu. Namni barakkatti wal jala tara. Dhiiratu isii waraabe jenna malee dhalatu isii waraabe hin jennu. Isin galee kanaaf jechuudha. Shamarran keenya warroonni gabbaatanii dalagachuu maaliif isinitti ulfaate? Gabbaatee dalaguusi maaliif sitti ulfaate? Isii dalaydu maaliif qaama isii qullaa ati dubartiidha miti? Seerri Dubaay keessatti bahe immoo seera cimaadha. Nama tokko qaama isaa qullaa waraabdee taanan gadhiiftee taananii adabbii cimaa irratti fudhatama. Ishi gaafa satti maal taata? Isii dalagattu. Isii uf dandeettee jiraattu. Akka anaa ta'uu dhabdee, akka anaa manatti deebitee rakkachuu dhabdee, akkuma isii ta'uu dhabaniif mucaa sana akkas gootee waraabdee jechuudha.
ka waraabdullee dubartiidha. Dubartii takkaa miti lama. Jarri akkuma dhiirri kennu shamarran irraa teettee mallaqa nyaattuun jirti miti. Akkasitti mi'eeffatanii ta'anii isirra mallaqa nyaatu fedhan. Ajaa'iba barma akkam keessa jirra nuti. Ani barnaa dhibee. Dubbii wallaahi na dhibee jira. Dubbiin sirriitti na dhibee jira. Akkami jirana? Akkamitti dubartirraa mallaqa nyaatti sammuun isii hin dalagu. Lammaffaa immoo ati ta'an nama akkami? Baay'ee na dhibee. Aadaa ugaruu hayximtala sanii ba'uuf deemti. Isin ijoolleen keenya warroonni biyyoota hambaa jirtan kun uf eeggannoo gama hundattu kaameraa bakka 100tti haa godhan. Dogongora takka akka hin dalagne. Ani gizee warri bira ture sanitti kaameraa 4 mana keessa jira. Wallaahi haga kanatti hin dabalu kaameraa 4 kana jechuudha. Lafeen jira, fooqin jira, darajaa gubbaan jira, kushiinaan jira. Waan gootu bira kaameraan sun jechuudha nama duuka deema bara. Karaa ati deemtullee si duuka deema. Yoo ati baatullee si duuka bakka kallattii masilaalata akkanumatu zoora wallaahi kaameraan jechuudha. Irras jalas kara hunda deema. Isin ajaa'ibu. Isin ajaa'iba. Uf eeggannoo godha. Waan dalaydu hundarratti waan gootu hundarratti bakka uummata akka dogongortiin godhin saniin achi ati dhibba galchan kaamerama dhibba dogongortii daa'ima dhayin sigal kana isinin jechuu barbaada. Kanaaf nuti waa hundumarrattuyyuu yoo ufuma keenya xilaata akkati jechuun ufuma keenya akkatti wal qabna akkatti ufuma keenya wal waanyan ufuma uf waanyete fakkeenyaaf ufuma keeti uf waanyeta maaliif akkas ta'uu maa gabbaateen dalagattu akka ilmi namaa dalaguttutti maa qaama isiisa maalirraa laaluu qaama akkasii ofirraa qabdi waan ta'eef maaliif barbaachise? Namaa miti isilleen dubartiidha miti. Immoo abbaa manaa isiisaniin haa diigamtuufi. Otoo hanguma fedhe odoo gadhiisameeyyuu viidiyoon suni jechuudha. Ijoolleen sun nasbeen isaanii baateti malee biyya san keessa hin jiraattu. Dhalaa ta'anii akka dhiiratitti mallaqa namarraa nyaatuuf. Si ajaa'ibaa bara. Maaltu kana fide deemtee dalagattu? Hejuuta akka nama gaddisiisa. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Hojii akkana hojjetuun baay'ee nama gaddisiisa. Yoo waan akkanaa dhageetu maaltu sitti dhagama? Ajaa'iba.